Itu sudah ya jaksa. Boy ketiga. Ake bus. Bube. Bus yang marut. Wah, mali Frankie ko jasa ko. Ethiopia Frankie mbek tulubu. Ethiopia jasi Ethiopia Frankie simbeku kalti simbeku. Itika usi ura. Kanu bakka kalti mbek akka Dubai sasete Frankie akka warra America, akka warra Canada, akka warra mina sasete astrologia mina sanisani miti duga wakai. Jasi Ethiopia Frankie simbeku kalti mbeku. Give me the flower underside nothing. One tak 00 je mamma to be. Dai mo to agini onan Frankie tay malen bekani. Nama urai mata nama kaule. Ura wanjo mo ambral furatin. Ayo esa sakaten. Amma me check na goda check bera wat. Warri bektani echu warri bektani kesan na barresa o ki WhatsApp ki TikTok jala furadati natima mali akantuke. Guya antabirra chadema. Gawa kayo abise na go sabdarani. Ebe daimte to marafti kana madare malta tibwe. Udu misir rafton Dubai de mede be bubena ut. Armina kabe. Galata gofta Jesus. Durashi. Shiti. Gofta ko waru ma ko shiti sanke sana bafte daimu dan harkana kaite galanne se ya gofta Jesus Kristus abbako. Ya goftako huddu on bayela kachu yala na bafte ersa ko tina gar sefte to brumati ak du fide na galteni abbako galanne se ga dani alami ko galanne se ga Mikaela ko galanne se ga abbako wadi na huddu san yala kachu sun jireni sani kete yan ko olta gofta galanne se ga baki waye ne mar waye ana kitifta sa jireni galanne se ga abbako kenna gawa kayo wari kanti jireni se rakise kun arango ina wante ra gise birri kudan qabate shannama ken osasi dabarti yo sammana ke jirenya kanat osene male quju jamtu cigarami artu mata boke gafatate jirenyi ke gadu wa mane madami kan alle gise wajjatu manni kuni kiya je wajjat wonni kulkulu da baka akawan ke to jog wa kayo dura ke ofesi yokata nama mo birri shano qabate nama birri shan lama filingi nama sani kenniti lama filingi fi ke tan fat gawa kayo kaza jirenya ke wa kayo dabarset sikenna Ale cigarami sassattu artu yotate jireenyi ke duwa olisirtu achuma ani amma lamarra takka nama fan kenna jireenya kanke nama kennu ba isa warri jireenya boru barbadan nama kenna ba isa kennu namaaf kenna wante nama kennu namaaf laallau garaa nama laafu amma simu mala tokko arangoina wantu akko jike sai fudadda wantu akkana mu fi kuni akkana jeena gabare mana ke sangalte le tarabsina ini fatina rakata intufatina amas mali wan qabdura lama ken keessattu kennan ati nama kennitu tikasa kennan ati nama kennitu bodda qile keessa akkasi baasu beeki kennan ati kennitu namuma waan argite nama kennitu kenna ati birri saatau wanta isaatau beekumsa saatau jireenya saatau wanta ati nama kennite suni kenna ati nama kennite sun waaqayyo kenna ati kennitu si guduufe ati garuu namaaf kennite inni immoo booda isuma sasii kenna wayye live ranger irraa bayta sii kennaa itte live ranger irraa bayta sii kennaa amma live ranger itte sentaja sabuja denji siifan kennaa itte siifan ergisaa jee namaa kennite kennaa sun immoo eessa dhaqaa siif ol kaa waaqayyo ati garuu namaaf kennite malee waaqayyo saaxinii keessa kaa si ol kaayee gaarummaa keessan immoo gaaf tokko fidee harka si dhaqa
warri ati kenniteef sunis duroomanis hiyoomanis si gargaar waaqayyoos immoo kennaa kee ati namaa kennu san immoo inni addatti si ol kaala si ol kaa ati garuu namaaf kennite miti inni immoo si ol kaa ol kaasan immoo gaafa inni si buqqisee jireenyi kee akka malee ilaata kee buqqisee ati si guddisa tokko haadha teessanitti garaa jabaatina lama faamilii nama rakkate nama baqa hiyyeessa saree adurree baqa wanni lafarra yaa'u kana miidhuu fi yaadina sini galee aran godhina namni ara sittaa godhu malee ati gonkuma ara namatti hin godhin gonkuma dhugaa waaqayyoo warri durummaa barbaadan warri ilmoo barbaadan ilmoo warqii hin bitamtu ilmoon da'aaba hin tolchuu hin qoffa'uu hin baasuu ilmoo jechuun wanta akka ilmootitti namatti dhaga'amus hin jiru wanta akka ilmootitti qabeenya feetoo qabatta ilmoo malee hin bareeddu tokko qabeenya feetoo bareeddu nama malee hin bareeddu haadha malee hin bareeddu haati si malee hin bareeddu jireenyi si malee hin bareeddu qabeenya malee hin bareeddu qabeenya kan argachuudhaaf haadha kan argachuudhaaf abbaa kan argachuudhaaf jireenya argachuudhaaf ilmoo argachuudhaaf maaltu si barbaachisaa garaa qulqulluu gara laafummaa namaa kennaa kennuu wanta namaa hiixachuu bakka feete deemtee hiixachuu hiixannaa harkaa hodhu waan qabdu san hodhu gaafa jettan amma suuqii nagadee ijoolleen azara jettu jiraachuu dandeessi mucoon takka naa dawaltee mannaan itti beektu dhiigni kee hin hir'ate na yaadadha takka qofa yaadadha garuu nama baay'ee kan ulataa olee takka bicha yaadadha dhiigni kee na hir'ate tiijidhaa maalan godhaa Binto bitina ergi garuu akka itti nyaadhu qabu biddeen hin jiru dhaan jette. Mucoosuma asirra jiraachuu dandeessisi garuu beekuu dandeessisi jiraachuu dhabuu dandeessisi hin beekamu. Ani maalan godha Binto isii mannaan gatte biddeen argachuu hin danda'u namni deliverii garuu nan fudhadhaa garuu akka itti gadi ba'u qabu waan hin godhu qabu naan jette. Akkasii godhennaan bakka lafaan namaraa dhiigan na hir'atee bakka na dhukkuba akka malee na dhukkuba naan jette. Maalan godhe ani immoo Binto bijaamaa haaraa tokkoon xaarmushii bintoo lama biteetan biddeena kubusii 4 waraqata 4 biteetan dirqoosha kii harka kii keekoo kanani gurgururraa dirqoosha 2 biddeena goggogaa jechuudha dirqooshii 2 achiin booda maalan godhee daakuu guduuffee achi keessa kaayee bassoo mammaree lakkoofsa isiitiin haayinaan jeetii namichi si haa bilbilu gaduma bahitti fudhadhu jeeni ergeef deliveriin hin ergineef laal waan erguuf kana nama beekunan ergeef argite micoon suni midhaan san ol kaawwadheetan goggoguma san nyaadhee waan isi haa tolu tiijiitoo jettee boochee na eebbifte boochee hirqite olmaa ani aran qabu warri aranatti yaade immoo amma boo ganaa boowwan namni ara godhu ganaa boowa namni ara godhu ganaa du'a namni ara godhu suuqii qaba malee dabartuuf duuba isaa ilkaan inni achirra taa'ee ijoo san laaltan malee keessi isaa baadoo lafti isaa baadoo manni isaa baadoo haadha bakka jirtu hin beekan abbaa bakka jirtu hin beektu sini galee jireenyi isaa hunduyyuu maalidha baadoodha jechuudha dhugaa rabbii nan beekani maaliif hin beektu jireenyi akkas nama si gammadu nama hiiqa namaan jaalan nama miqqanyaa nama bakka illi keessa hin qabatu nama si jala dhaabbatuuf hin dabartu nama hiriyaa ganuuf hin dabartu hiriyaa ta'e si haa gantu ati ganuu yaade lafisuu bakka si haa gantu isiin tarkaaffii barbaade sirratti haa fudhattu isiin waan barbaadde si haa gootu ati hin godhin siif dabarti maaliifin badaa dabarti hiriyaa jechuun immoo waan hunda caalaa sitti aanala beektee waan isin hin jeefan qaban hin beektanii akkasii kanaan alatti yoo isin kennitan fudhattu dandeema hin miicinam inni waan tokko matta miiccan dhuga garuu amma dandeema gaani deebisee miiccattuure bakka bengaan dandeema amma bayeesan deema akkasii aran godhina ani gooftan koo na jijjiiree galanni isaa ga'uu dhugaa waaqayyoo mana saarbisii ja'an qabaa ji'atti meeqan argadha 3,000 argadha ji'a tokkotti 3,000 daayipparii daa'imatiyaa
naaf bitaa jireenya abbaa warraa kee qabeenya qaba galan isaa ga'u hin hojjeta nama jabaadha haadha akkasaan nama kormittiidha amma ga'u birrii suuqii isin na gargaarta jedhan hojjetaa jira amma ga'u birrii suuqii sana nyaataa jira amma ga'u birrii suuqii isin tajaajilamaa jira maaliif bakka ol kaasanii fuudhanii kan jaarsan yoo atin garaa fayyummaa taate garaa anama manni damni koo gumaata odunaa dhufe gaafan da'u jechuudha gaafan da'u shaashamanneedha garuu nama postatu biyya irratti fakkeechuu ebaluu akkana naa godhee jechuun beeku kafanni daa'ima kiyyaa saaxiniin tokko duwwaan guutuudha. Asii Dubaayii wanti naan ergamne hin jiru gaafa danda'u Dubaayii ijoolleen kuma kudhanii gadi naa ergitan jirtu. Bakka gammachuu dhiiratu da'e bakka nama akka namni dhiirri da'eetitti akka ajaa'iba wayiitti natti fakkaata. Rabbi na gargaaranii asii immoo biyya keessa ijoolleen qulqulluu taate ijoolleen Arsii Shaashamanne irraa kan dhufee jira. Warri paaspoortii hojjetu kanan hin beekne hospitaalli madadeen kan na beeku argitee jaalala namaa kenna. Maaliifin garaa fayyaa waan na ta'eef qulqulluu nama waan ta'eef ani nama gaarii waan ta'eef dhugaa waaqayyo. Madaamiin tiyya kan biraa hoggaa isheen hojjedhee deeme si malee jettee siistariitii argeessa engadda firi jedha. Siistariitii achi jiraatu. Engadda gaafa achi deemu gullitii daa'ima kiyyaa makiinaa daa'ima kiyyaa kan isaan akkatti oofanii ni iddoo hadiiqaa fagee sassaffaa naa bitanii na eeganii ashaganii kanneen amma isinitti agarsiise kana birrii koo itti ergadhee naa bitanii bakka akkas jireenya. Maaliif akkasii godhe waaqayyo gaafatanii na gaafatanii ani dhugaa waaqayyo garaan laafaani. Garaan kee baxaan qulqulluudha akkuma kolfu kana keessi koo nama boo'ee wajjin homaan beekuudha. Garuu namni shoorri natti hojjete iriguun ga'u argitanii iriguun ga'u hin beektanii mucayyoon ani fidee maqaasii isiniin dha'u joordanii fidee nuti garuu qaldiidha ani garuu abbaa warraa tan qabaa qaldiif taphannaa yeroo sanitti baay'ee na miidhanii yeroo san baay'ee narra deeman yeroo san baay'ee na xiqqeessan ani silaa har'a asittiin argamu asin jiru kana caalaan guddachuu danda'a garuu guddina miidiyaa irraa mannaa guddina miidiyaa irratti guddachuu mannaa lafarratti guddattu si wayya maatirratti kabajamtu si wayya lafarratti kabajamtu qabeenyi kabajamtu si wayya si galee har'a galata rabbii mana koo keessan jira ilmoo koo kiristinnaa kaafadhe gar namni tokko nan gargaarsan barbaadu laalan hin kadhadhas ani gaafuma jee geemii taphadhu hin taphadhu ani abadaan abbaa warraa koo hin qaba annan qaba lafa hin qabna maalidaan koo hin taphadhu fataayyatan jiraadhaan garuu handaaqqollee bitatti jireenya biyya sanatti Itoophiyaatti yoo hojjettan Itoophiyaatti hojii salphaa Dubaay irra Itoophiyaatti easy kasala bittee booda yoo gurgurte handaaqqoo bittee ji'a lamaan booda yoo gurgurte